mootummaan kun helikooftera kaafatee biyyaa bahuudhaaf haala hunda mijeeffatee otoo jiru. Odeessa galgala kana bahaa jiruun ammoo waraanni Tigraay guyyaa har'aan Onkoloolessa 31 humna finxaalee Amaaraa maqaa faannootiin of gurmeessaa ture diigamuu isaa hooggansi koree faannoo kanaa beeksiseen diigamuun koree kanaa ammoo waraana bilxiginnaatiin wal qabata jedhamaa jira. Gabaasa qindaa'e Naayimaa Martuu dubbise. Humni finxaalee Amaaraa maqaa faannootiin of gurmeessaa ture diigamuu isaa hooggansi koree faannoo kanaa beeksise. Diigamuun koree kanaa ammoo waraana bilxiginnaatiin wal qabataa ja'amaati jira. Maqaa humna ittisa ummata Amaaraa Hizbaawii Hayli yookaan faannoo ja'amuun of ijaaraa fi leenjiiwwan waraanaa caasaa bilxiginnaatiin alatti kennaa kan ture humni kun diigamuu isaa ibsa baaseen beeksiseeti jira. Waamicha taasiseen faannoowwan kumaatamaan lakkaa'aman gara kaampiitti galchinee turre kan jee ibsi koree kanaa garuu qaamni mootummaa waadaa seene raawwachuu waan dadhabeef humnoonni keenya gara mana isaaniitti akka galan ajaja dabarsinee jechuun faca'uu faannoo kanaa ibsanii jiru. Haa ta'u malee sababa faca'uu faannoo kanaa akka isaan jaan gargaarsa bilxiginnaa dhabuu osoo hin taane waraanni humna Tigraay olaantummaa argataa dhufuu akka ta'e maddeen dhimmichatti dhihootaan irraa baruun danda'amee jira. Humni faannoo ofiin jedhu kun yeroo dheeraaf jibba saboota cunqurfamoo biyyattii irratti ijaaramuun yakka suukkanneessaa ta'e raawwataa akka ture kan dagatamu miti. Humni faannoo kun yeroo garagaraatti ummata qimaantii dhalattoota Tigraay fi Oromoo akkasumas Beenishaangul Gumuz keessatti yakka suukkanneessaa ta'e raawwataa kan turedha. Koreen faannoo kun torbee dabre keessa ibsa baaseen ummanni Amaaraa hunduu isa jalatti gurmaa'anii akka gara dirree waraanaatti bobba'an jechuun waamicha taasisee kan ture yoo ta'u kunis caasaa sirna bilxiginnaa keessatti wal dhibdee akka uume gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Jiraattonni yaada miidiyaaleef kennan Onkoloolessa 30/2021 sanbata kaleessaa waraanni cimaan akka turee fi humnoonni mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa magaalattii keessaa baqachaa jiraachuu himu. Gama bilxiginnaatiin ministeerri tajaajila kominikeeshinii murna bilxiginnaa ibsa Onkoloolessa 30/2021 guyyaa kaleessaa waaree booda kenneen dargaggoonni dasee fi qaamoleen nageenyaa haala qindaa'een yaalii humnoonni TPLF magaalicha qolachuuf godhan ofirraa qolachaa jiru jedhe. Injifannoo waraana irratti galmaa'uu fudhachuu diduun tarsiimoo lolaatiif duubatti akka deddeebi'an sirni aangorra jiru wayittii garaagaraatti bifarra deddeebitiin yaadicha kennaa tureera. Miseensonni waraanaa Itoophiyaa tarsiimoof jecha adda waraanaa dhiheenya magaalaa Dasee jiru gadhiisanii bahaa jirus jedhanii jiru. Torban darbee kaasee humnoonni TPLF fi waraanni mootummaa federaalaa dhiheenya magaalaa Dasee fi Kombolchaatti waraana cimaa gaggeessaa akka turan dursanii ibsa kennaa turan. Mootummaan naannoo Amaaraas irra deddeebiin hunduu gara adda waraanaa Wallootti akka duulu labsaa ture. Kutaalee naannoo Amaaraa hundarraa dargaggeessi adda waraanaa Kibbaalootti duulanii jiru. Duulli taasifame kun Dasee to'atamurraa hin oolchine. Waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiruuf magaalaan Kombolchaa fi Dasee akkasumas naannoon kun waraana kana keessatti bakka faayidaa guddaa qabu akka ta'e himamaa jira. Magaalaan Kombolchaa paarkii indaastirii guddaa kan of keessaa qabu yeroo ta'u magaalaan uummata walakkaa miiliyoonaa qabu Daseen ammoo kaaba fi kibba Wallootti naannolee humnoonni TPLF to'atan keessaa lammiilee buqqaan kumoota dhibbaan lakkaa'amaniif da'oodha. Odeessa galgala kana bahaa jiruun ammoo waraanni Tigraay guyyaa har'aa Onkoloolessa 31/2021 magaalaa Kombolchaa to'achuun himamaa jira. Waraanni biyya madaddoota waraanaa Dasee fi Kombolchaatti humnoota Tigraay haleelamanii duuba baqatan magaalota Shanoo fi Sandaafaa bakkee keessa akka hin dabarreef dhorkamaa jiraachuun himame. Loltoonni of duuba deebi'an kunneen ammaan booda lola kana qolachuun of duuba deebisuun akka hin dandamne dubbataa turuu isaanii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Faayidaalees gabaasa dabalataa akka itti nutti himte. Waraanni Abiy Ahmed addoota waraanaa Dasee fi Kombolchaatti humnoota Tigraayin haleelamanii of duuba baqatan magaalaa Shanoo fi Sandaafaa bakkee keessa akka hin dabarre dhorkamaa jiraachuun himame. Loltoonni kun irra jireessaan dhalattoota Oromoo ta'uu kan himan maddeen odeeffannoo keenya magaalota Shanoo fi Sandaafaa bakkeetti karaan waan itti cufameef toora mandiidaatiin baadiyyaa keessa kutanii gara dharraa fi muka xuriitti bahuuf yaalaa jiru jaane. Loltoota adda waraanaa Dasee fi Kombolchaatti injifatamanii of duuba baqataa jiran irraa qaamni mootummaa eegee hidhannoo irraa hiikkachaa isin shaneedha jechuun adamsaa jiru maddeen odeeffannoo keenya himanii jiru. Magaalota Shanoo hanga bakkee jiranitti humnoonni komaandoo fi boonetii 20
buufatan Finfinneerraa dhufuun loltoota adda waraanaatti baqatanii of duuba deebi'an kanneen hidhannoo hiikkachiisuun funaanaa jiraachuus namoonni argine jaan mirkaneessanii jiru. Loltoonni of duuba deebi'an kunneen amma booda lola kana qolachuun of duuba deebisuun akka hin danda'amne dubbataa turuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Gama birootiin dhalattoonni uummata Walloo lakkoofsaan hedduu ta'an guyyaa guyyaan magaalota toora sanarra jiran qaxxaamuranii gara Finfinneetti baqataa jiraachuus dubbatu. Gabaasni kan Yoonan Gidaati ture. Amma namni koloneel jedhamu kun ofii isaatiifuu nama informationii qabu miti. Nama waan siyaasaas beekuu miti. Kilaashuma dhukaasuu waan beekeef qofa namuma achi keessatti daayivarsiitii faa fakkeessuudhaaf jedhanii bakka adda addaarraa fidanii muudan malee amma kun nama sadarkaa koloneelummaallee madaalus natti hin fakkaatu. Haasaadhuma isaarraa dheedhiidha baay'ee jechuudha. Anyway, haasaa isaa lamaan baay'ee inconsistent ta'e irraa dubbachuun barbaachisaadha. Waan inni jedhu hanqina namichaatiif otoo hin taane maalummaa sirna inni bakka bu'ee waraana kana keessa jiruudhaa irraa dubbachuudhaaf akka nu gargaarutti. Tokkoffaa waan isarraa dhageenye guddaan mirkanaa'ee ijoolleen leenjii labbii ji'a tokko lama hin caalleen ijoolleen daa'imti gariin under age taate waggaa 18 taate faa akka itti duulchifamaa jirtu afaan isaarraa mirkaneeffannee jechuudha. Qondaala jiraati isatu nutti himaa jira tokko kana kan isarraa hubannu jechuudha. Mootummaan kun akkuma atuu jettee ilmaan isaatiif viizaa biyya alaa rukuchiisuudhaaf yoo dubbiin jabaattee helikooптera kaafatee biyyaa bahuudhaaf haala hunda mijeeffatee otoo jiru ilmaan hiyyeessaa baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen kun baay'een isaanii hiyyeessa jechuudha. Ijoollee nyaattee quufteellee garaadhaa qabduu miti. Maatiin isaanii hin dubbatu asuma keessattuu maatii hiyyeessa keessaa bahanii at least biyya ofii keessatti hojjetanii hojii humnaallee ta'uu hojjetanii maatii isaanii jiraachifachuu otoo danda'anuu akka waan biyya isaanii taatee Itoophiyaan biyya keeti jedhanii ijoollee gowwoomsanii ibiddatti naquudhaaf ture hawwiin isaanii naqaniirus ijoolleen baay'eenis dhumteetti. In thousands ijoollee hedduutu dhumee jira yeroo ammaa kana warra ajjeefame tokkoof lama miti jechuudha. Jarri kun warra malatee keessaa bahe waan ta'eef. Koloneelichi wanni dubbataa waanuma ijoolleen kun dubbattu. Ijoolleenis ji'a tokko caalaan leenjifamne leenjii gaallee otoo nuun kennin gara ibiddaatti nu oofan. Yeroo nu oofan immoo amaari nu duubaan hiriira ibiddi sarran bu'u nu dura qabaniiti fuulduraan diinatu jira. Diinni yoo nutti dhukaasin duuna yoo diinni nutti hin dhukaasin jennee of duuba deebi'uu barbaanne amaara duuba hiriiree jirutu humna amaaraa duubaan jirutu nu rukuta. Kanaafuu walakkaa kanatti saandwiich nu godhanii kan jedhudha ijoolleen wanti dubbataa. Namichis waan inni dubbate koloneelichi waan dubbate humna mootummaa raayisi coordinationin akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Tokko haasaasaa keessaa wanti hubannu. Even causes waan hin qabneef kaayyoo amanamaa uummata patriotic ta'e tokko yookiin immoo sabboonummaa biyyoolessummaatiin uummata hiriirsuu hin dandeenye yookiin lolchiisuu hin dandeenye waan ta'eef istiraateejii akkasiis ta'e kaayyoo qabatama koozii dhugaa ta'e waan hin qabneef akkuma loonii oofu jechuudha ijoollee kana olii gadi. Akkuma loonii oofu sanuu akka sabaatitti immoo ka keessaa istaandaardii olaanaa qabu jira. Ka keessaa immoo akka horiitti boombiirra oofamu jira kan akka Oromoo jechuudha jara biratti. Kana wanni ijoolleen dubbataa jirtu. So namichis gubbaarraayis wanni nu gargaarame hin jiru yeroo jedhu inniyyuu madaa qabu himachaa jira amma jechuudha. Akka waraana keessa dhaabatee biyyatti bookkise sanaa miti dubbiin. Bakka dhugaa sana gaafa ga'u dhugaa jirtu dubbateera. Warri gubbaarraa suufii uffatanii makiinaa jijjiirrachuu fi jireenya isaanii sadoo ta'e gaggeeffachuu malee waraana akka kanatti kun amma laala asitti raafuu fakkaatu kana lubbuu isaatiif daqiiqaa tokkoof illee waan yaadan hin qaban jechuudha. Kana hunda fixanii akka mul'uutti ibiddatti fixanii affeelanii ittiin aangoo dheereffachuudha kaayyoon isaanii kan jedhu. Kana wanti dubbannuuf waa'ee jara kanaa qofa haasa'uudhaaf miti jara keenya. Kana wanti dubbataarruuf recruitmentii kana booda jiru yookiin immoo ka amma kitat jedhanii ammas uummata hubannoo gaa hin qabne walitti guuranii ibiddatti naquudhaaf deemaa jiranuu akka hin taane akka milkoofne gochuudha kaayyoon inni guddaan. Amma dheengadda waan Baahir Daaritti dubbatan yaadanna yoo ta'e humna Tigraay kana humna juuntaaf shanee kana waraanaan qofa dhaabuu hin dandeenyu uummanni akka uummataatti loluu qaba kan jedhudha jechuudha. Kun egaa communal war yookiin immoo lola
hawaasaaf hawaasa gidduutti dhalchanii kuni yakka guddaadhaan kan heegitti isaan dhiyeessuu deemuudha wanti isaan godhaa jiran kun jechuudha.